Paartii kanaan ammoo kan nuti ilaallu Amphoteric Oxide ilaalla. Akkuma yaadatamu yeroo darbe paartii waan keessatti kan nuti ilaalle turre inorganic oxide inorganic compound jalqabne jirra. Inorganic compound bakka sadiitti qoodne ilaalle oxide, acid, base fi salt jennee bakka sadiitti qoodne jechaadha. Akkasuma immoo kan paartii tokkoffaa keessatti kan nuti jalqabne maal ilaalle oxide ilaalle jechaadha. Oxide maal akka ta'an akkasuma immoo example isaanii ilaalle jirra. Akkasuma immoo bakka shanitti qoodne jirra jechaadha. Bakka shanitti kan qoodne kun inni acidic oxide, basic oxide paartii darbe keessatti ilaalle jirra. Paartii kana keessatti ammoo kan nuti ilaallu amphoteric oxide, neutral fi peroxide kan jedhaman sadan kanneen ni ilaalla jechaadha. Kanaaf warri paartii jalqabaa hin ilaalin paartii jalqabaa ilaaluu qabdanii paartii lammaffaadhaan ammoo isaan sadan kan ilaalla jechaadha. Kanaaf viidiyoo kana hundi keessanuu maal godhuu qabdan laayik godhuu qabdan. Dhugaa dubbatuudhaaf hedduun keessan viidiyoo kana ni ilaaltanii garuu ammoo laayik hin gootan maaliif akka ta'e naaf hin galle. Laayik sheeriin godhinaa haa taa'u. Sheeriin rakkoo hin qabu. Yoo isinitti kan jabaatu ta'e jechaadha. Laayik godhaa akkasuma ammoo chaanala kanaaf yoo haaraa taatan warri jalqaba subscribe godhin subscribe godhaa. Wantoota lamaan kanneen isinirraa barbaada. Warri dandeettan ammoo sheer yoo naaf gootan baay'ee natti tola. Kanaaf kallattiiwwan gara barnoota keenyaatti yoo deemnu amphoteric oxide. Amphoteric oxide hin jennuun kunniin paartii darbe keessatti definition isaa isiniif tuquudhaaf yaalee jira. Kanaaf maal akka ta'e ilaallume. An oxide which shows both acidic and basic behaviors is called amphoteric oxide. Amphoteric oxide warra jennuun kunniin amala basis fi amala acidii warra qabanidha jechaadha. Amala lamaanuu kan agarsiisaniin maal jennaani amphoteric oxide dha jechaadha. Kana jechaan amphoteric oxide wan kunniin yeroo acidii wajjin wal nyaatan akka maalitti akti godhan akka beezitti amala beezummaa qaban jechaadha. Yeroo beezii wajjin wal nyaatan garuu amala acidummaa qaban jechaadha. Kanaafuu amala lamaanuu yoo kan qabaatan ta'e maal jennaani amphoteric oxide jennee waamna jechaadha. Fakkeenyaaf asitti kan arginu maa inni amphoteric oxide. Amphoteric oxide plus acid maal nuuf kenna salt plus water. Akkuma yaadattan acid plus base. Acid plus base maal nuuf kenna salt nuuf kenna jechaadha. Salt plus water nuuf kenna. Salt plus water nuuf kenna jechaadha. Salt plus water nuuf kenna. Kanaafuu isa kana ni yaadattan. Elementary irraa kaaftanii waan barattaniif jechaadha. Warri hin beekne garuu acidii fi beezii yeroo wal nyaatan maal nuuf kennanii saltii fi watarii nuuf kennanii jechaadha. Kanaaf amma asitti maal hubanna amphoteric oxide ni jira akkasuma immoo acidii ni jira. Lamaan isaanii yeroo wal nyaachifnu saltii fi watarii nuuf kennuu isaa hubachuu qabdan jechaadha. Saltii fi watariidha. Kanaafuu asitti amma amphoteric oxide ni jira akkasuma immoo acidic ni jira. Reaction nuti arganne garuu saltii fi watariidha. Kanaafuu inni kun amma amala maalii qabaatu isaa hubannaa jechaadha. Amala beezii qabaatu isaa hubannaa jechaadha asirratti. Inni example itti aanu ammoo amphoteric oxide plus base. Asittis kan nuti arganne maa inni saltii fi watariidha. Kanaafuu saltii fi watarii kan nuti argannu garuu yeroo kamii yeroo acidii fi beeziin wal nyaatan jechaadha. Kanaafuu beeziin as ni jira kan hafe maa inni acidiidha jechaadha. Kanaafuu asitti ammoo akka maaliitti akti godha akka acidiitti akti godha jechaadha. Kanaaf amphoteric oxide hin jennuun amala kana kan agarsiisudha jechaadha. Inni itti aanu maa inni for example oxides of aluminum oxide and zinc oxide are amphoteric. Isaan kanneen yeroo basic oxide keessatti ilaallee jirra. Maa inni fakkeenyaaf zinkiin meetaalidha akkasuma almuuniyamiinis meetaalidha. Garuu lamaan isaaniitu maal wajjin react godhanii jiran oksijiinii wajjin react godhanii jiran jechaadha. Garuu isaan kanneen basic oxide hin jennuun jennee jirra. Maaliif amphoteric waan ta'aniif exceptionidha jechaadha. Kanaafuu isaan kunniin amma amala lamaaniitu ni qaban jechaadha. This oxide is react with strong base as well as strong acids. Kanaafuu lama wajjin wal nyaatan jechaan amala lamaaniitu ni qabaatan jechaadha. Reaction showing amphoteric nature of aluminum oxide. Isa kanaaf jechaadha. Fakkeenyaaf aluminum oxide fi hydrogen chloride yeroo react godhan maal arganna aluminum chloride fi watariidha jechaadha. Kanaafuu aluminum chloride hin jennuun kun maa inni saltiidha akkasuma immoo watarii argannee jirra jechaadha. Kanaafuu akka maalitti akti godhan kun akka beeziiti jechaadha asitti. Isa kanaaf akka beezitti akti godha. Sodium hydroxide wajjin yeroo ta'u garuu inni kun beeziidha. Kanaafuu inni kun akka asidiitti akti godhuu qaba jechaadha isa kanaaf. Kanaafuu sodium aluminum oxide plus watarii argannaa jechaadha asitti.
Inni itti aanu immoo reactions showing amphoteric nature of zinc oxide. Zinc oxide dhaaf yoo ilaallu garuu zinc oxide plus hydrogen chloride. Isa kanas yoo ilaalle zinc chloride fi watarii argannaa jechuudha. Kanaafuu inni kun amma akka maalitti akka beeziitti akti godha. Akkasuma immoo isa itti aanuuf ammoo zinc oxide plus sodium hydroxide. Lamaan kanneen yoo ilaallu garuu inni kun amma sodium hydroxide asii kan nuti qabnu maa inni beeziidha. Beezii asii yoo qabaanne kanaafuu paartiin kun ammoo maal ta'uu qaba? Asiidii ta'uu qaba jechuudha. Some other examples of amphoteric oxides are lead oxide, lead monoxide, lead dioxide, tin oxide, tin dioxide. Isaan kanneen jechaadha. Inni biraa immoo zinc oxide itti dabaluu qabdan akkasuma immoo inni biraa kan nuti ilaalle aluminium oxide itti dabaluu qabdan jechaadha. Kanaafuu isaan kanneen seeraan adda baaftanii qabatu qabdan jechaadha. It is also important to realize that hydroxides which react with both acid and bases are described as amphoteric hydroxide. Kana jechuun inni hydroxide one akka maalitti react godhan which react with both acids and the bases are described as amphoteric oxide hydroxide jennee waamna jechuudha. Amphoteric hydroxide jennee waamna jechuudha. Inni kun amphoteric oxide dha. Kun garuu maayini amphoteric hydroxide jennee waamna jechuudha. Hydroxide jechuun maayini OH warra qaban isin jedhee jira. OH kun hydroxide jennee waamna. Akka amala asidummaas akkasuma amala beezummaas yoo kan qabaatan taate maal jennee waamna? Amphoteric hydroxide. Amphoteric oxide is contain amphoteric hydroxide jennee waamna jechuudha. For example, aluminium hydroxide react with both acids and the bases to form salt in the water. Inni kun asidii fi beezii wajjin wal nyaatuudhaan maal nuuf kenna? Saltii fi watarii nuuf kenna jechuudha. Kanaafuu aluminium hydroxide is amphoteric in nature dha jechuudha. Kanaafuu amala maalii qaba? Amala amphotericii qaba jechuudha. Inni biraa immoo yeroo baay'ee wanta qormaata irratti gaafatamtan keessaa gaafii isii tanaa jechaadha. What is the common characteristics of acidic, basic and amphoteric oxide? Sadan isaaniitiifuu acidic, basic fi amphotericidhaaf wanti common ta'e amalli common ta'e maa innidha. Acidic oxides form salts when react with basic oxides and the bases. Basic oxides also produce salts in their reactions with acidic oxides and the acids. Amphoteric oxides form salts when they react with acids and the bases. Akkuma argitan hundi isaaniitu salt forming oxide dha jechuudha. Kanaafuu hundi isaaniitu maayini saltii waan nuuf kennaniif ashaboo waan nuuf kennaniif ashaboodhaan saltiin jennuun kun ashaboo waan nuuf kennaniif maal jennaani? Kanaafuu salt forming oxide jennaan jechuudha. Kanaafuu wanti koomanii ta'e sadan isaaniitiifuu saltii form godhu isaaniiti jechuudha.